Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota hinaantu akkamii nagaa keessanii? Ani nagaa koota alhamdulillahi. Bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu inshaa Allah. Akkasumas obboleettii koo kanaan akkaan jaalladhu hinaantuu fi baga gammaddee baga gammanne siin jechuu barbaada. Wani ta'uu keetiif hedduu si gammadee jira. Atis baga gammaddee obboleettii tiyya qaalii baga taabbiin kee achiin hin badini baga siif deebi'ee siin jedha. Kanuma caalaa akka cimtee itti hojjattee waan gaarii argamsiiftuu fi keetiifis maatii keetiifis abdii qabaa inshaallah rabbirraa. Akkasumas wantoota hojjattu keessatti wanta safuu uummata keenyaa fi safuu kee eegee ta'uu qaba siin jechuu barbaada. Kana caalaa ciminaa amma cimtee sadarkaa kana geedde caalaa ciminni fuuldura kee jira. Akka cimtee tiniin jechuudha. Kuma dhibba geettee tiniin immootu lammataa deebinee koongareeshis hin jennu abdii qabaa inshaallah rabbii wajji. Obboleettii tiyya qaalii baga gammaddee siif gammadee jira. Koongareeshin good job my sister. Okay, thank you, bye bye. Ashama harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hinaantuu fi nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqayyo bira abdii guddaan qaba. Hundumti keessan isiniin jechuun jaaladha. Asumarraan illee hinaantuu fi baga gammaddee baga carraa kanas argattee baga waaqayyoo ittiin si gahe koongireeshin siin jedheen jira. Jireenya biyya ormaa keessa teechee jireenya mana madaamii keessa teechee hojii mataa keetii uummattee dalagaa kana dalagdee kaayyoo keetii bootaa bantee bakka kana ga'uu keetiif koongireeshin siin jedheen jira. Hedduu tokko gammachuun kee waan guddaa natti dhagahameefanii baay'ee tokko si gammade. Gammachuun kee gammachuu keenya. Kanaaf baay'ee tokko gammadeen jira. Koongireeshin siin jedheen jira. Akkasumallee chaanaalii kana kan itti hojjettee itti guddattee rakkattootaa fi rakkattoota Itoophiyaa keessa jiran kan ittiin gargaartu si haa godhu. Chaanaaliin kun yaa guddatu siin jechuun jaaladha. Baay'ee tokkoon itti siif gammadeen jira. Kana fidii san fidii kana hojjedhu akkas godhe jedhamee jireenya mana madaamii keessa teechee kan bakka kana ga'u keetii fi koongireeshin baga gammadde obboleettii teenya baga kanaan si ga'ee baga nuuf gammadde siin jechuu jaaladha. Asumarraan illee dhaamsa tokko isinii dhaama. Hiriyoottan teenya hundinuu warra yuutuubii hojjechaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Warroonni moonii hin taane hundumtuu akka moonii taatanii bakka kana geessan abdii guddaa hin qaba. Abdiidhaan hojjedhaadha ni milkooftu hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii teenya baga gammaddee siin jedha. Ammallee irra deebi'ee baga gammaddee gammachuu guddaa natti dhagahameessiif qoodaa jira siin jedha. Jechan dhabe jechan gammachuu kanatti qooduun dhabe baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Hunduma keessanillee sinaa gammachiisu isiniin jechuu jaaladha. Asumarraan illee warroonni yuutuubii hojjetan keessatti warroonni moonii taatanis ta'e warroonni sa'aatirra jirtanii viidiyoo walii daawwadhaa, laayikii waliif godhaa. Malee asirra teessanii mana nama tokko hundi isaaniitu yoo viidiyoo gadhiifatan yoo liiviseenan odarra deemaa laayik godhaa. Mana nama tokko deemtanii akkuma seentanii keessaa hin ba'inaa. Xiqqoo ishii keessa turaa haga daqiiqaa 3 akkas nama tokko fayyaduuf jechuudha. Kanas isiniin jechuu jaaladha. Obboloota koo bakkan dogongoretti garuu dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessaniiyyuu wanni namni tokko waan tokko yoo hojjetu kaayyeeffatee wanni kun naa ta'a jedheeti kan bakka kanatti argamaa jiru. Hundi keessanummoo ni milkooftu. Akka milkooftanis abdii guddaan qaba. Isiniin jechuu jaaladha. Obboloota kooyi baay'ee tokkoon gammadee obboleettii teenya hinaan baay'ee tokkoon gammadee baga gammaddee siin jedha. Ammallee irra deebiidhaan koongireeshin